ta'e gaddana raajii abdiisaa ta'uun beeku nama kanatu kadhatu ture. Isa dura namaafan dhufee footoo fidee kadhachiiseera. Dhibeen sun dhibee man kadhachiisee Waaqayyoo bassitu jireenya koorati ta'uuf ka'e. Namni kuni nan dhageessan irratti yeroo dhiita'eetu hin bada. Ammallee sirran jiru kayyee. Sataleen ka'e. Milikkiticha argeera waan ta'eef gaafan ka'u naa kadhate battaluma guyyaa sana kaase hin badi. Waaqayyoo ija ba'umsa jedhee mayyaadhi garuu irratti hojjechuu hin dandeenye yeroo baay'ee wadiinni karoora baafata Waaqayyo immoo dafee bira ga'a. Nabira singeenyaanis bira hin dhanne achuman taa'ee iddoo man taa'e sana nan ka'ee har'a hixaan sii ba'eera jedhee maqaa marqoorraan kaaseetu isa booddee wanticha achumaan badee hafe amma immoo torbanii sadan har'aati inni kun paasterii fennuu kadhate lafee cinaacha koo kana keessa kan mirgaa calluma jedhee nama haala galgalaa kaase. Isan dhufu giddii man ittiin taa'aa ture achi kottaa warri isin dhukku godhanii harka irra kaa'anii maqaa Yesuusiin baqeeradhaan achumaan na keessaa sokke. Waaqayyoof galanna ta'u. Kana lamaantu naa ta'ee galanni keenya garuu torbanii gara torbaniitti guutuudha qabna of keessaati. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u itti dabalaate Waaqayyoo isa kana Waaqayyo sinaa eebbisuu ayyaanni kun maqaa Yesuusiin itti dhufee nu fayyadaata. Ameen. Eebbisaa. Waaqayyo sinaa eebbisuu. Maqaan Waaqayyo eebbifamu. Ani yeroo baay'ee gaafa nu gabaatiif bakka isaatti ba'uuna sodaadha. Irra Waaqayyo sana eebbisu yeroo biraa dhumarra naa kennu ture. Har'a jalqaban sii jennee. Jiddu galeessa naa kennu. Yesus Kristos gooftaadha. Sababiinsaa saba Waaqayyoo irra ayyaanni Waaqayyoo yoo waan jiruufi nama sodaachisa fooniin dhaabachuun hin ulfaata yoo hafuuraan ta'e malee Yesus Kristos gooftaadha. Egaa anaaf Waaqayyo waa hedduu naa godhe. Waan hedduu Waaqayyo naa godhe keessaa muddamatti daddafee Waaqayyo kan na qaqqabe tokko isinitti hima. Yeroo biraa na qaqqabuu dhiisee da'uun taane na qaqqaba garuu baay'ee itti muddame hafuurri koo kan itti na dhibbata irratti Waaqayyo na qaqqabe Yesus Kristos gooftaadha. Tokko torbanii sadan kana obboleessa koo fi harmee koo takkaatti dhukkube. Takkaatti dhukkube suurri isaanii bira jira maal akkan godhu naa galuu didee baay'ee itti dhiphadheedheen as suura qabadhee dhufeen paastariin kadhachiisadhee gaafa hin gabba'u paastariin haala kana yeroo ammanii sagantaa achitti kadhatamu xumureera booddee fidi jedhan achumarraan dhufeen akkuma isaan asirra dhufanii baay'ee waan hin muddameef suura qabadhee dhufeen dhaqitaa hin geenye yeroo jedhanii booddeerra isaan na waamanii kadhatanii fayyaniiru naan jedhanii dhuguma si'uma sanaa hin fayyan. Obboleessi koos harmeen koos naa fayyanii galanni Waaqayyo gooftaa macaafa ta'u Yesuus gooftaadha. Inni kan biraa immoo ani hojii kontiraakshinii hojjedha. Hojii kontiraakshinii hojjedhu keessatti hojii ogummaan hojjedha. Erga biyya kana dhufe dhiyoon dhufe kana waggaa tokkoon guunne gara biyya kanaa kan hin dhufe hojiin baay'een harkaa babbadee ulaagaan jiru egaa. Baay'ee natti ulfaate waan hin godhu wallaalee manni kiraayin ji'a lama narra ta'e. Baay'ee dhiphadhee akka nama ogummaa nan hojjedha. Ogummaa nan hojjedhu kun namni hojjeta. Ani immoo namni nan beeku yaa Waaqayyo akkamiin ta'a. Namni wal akkana wal beekutti akka firaatti wal hojjisiisa. Ani inni kan biraa homaa miti akka taatu taatee jiraatta. Mana kiraayi immoo warri manaas sitti herreeggatanii mana isaanii kireeffatu. Ani immoo akkamiin godhe jarri kun wanti dubbachuu baatan haalli namaa gala gaafa ciqoon dubbatu gaafa waan tokko jedhu namatti ulfaata. Maaliin godhadhee baay'ee tokko dhiphadhee addana dhufee waa'ee dhimma hojii minaaminii hin kadhachiisne ture gaafasicha. Akkanumatti naa kadhatanii nan gadi deebiin isa lammaffaa isaa dhufee gaafa dhufu biqiltuu hiriman biiroo dhaqee bakkaarra baay'ee sardameera. Jii lama taayyuu dhumuudhaa ka'eera bakka. Achumarraan dhaqeen paastara baay'ee rakkadan dhufee akkuma dubartiin Elsaa'iin bira dhattee rakkina Elsaa'i itti haasofte sanii ani baay'ee dhiphadheera bakka Waaqayyo waan godhu jedhee man dhufee jedhe. Isaan Waaqayyo karaa isaanii waan baay'ee natti dubbatee naa kadhatanii guyyaa kaleessaa fi har'a qofaan lafa oolee ergasii inuman hojjedha. Lafa hangoo miti hammaatii koo obbolaa koo baay'ee ulaagaa barnootaaf isaanii ta'uyyuu cuccufee fi Waaqayyo na gargaaramee
harki waaqayyoo naa diriiree hojjechaa jira. Mindaa gaarii niin hojjedha. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Kan waaqayyoo kanaan hin bahu. Olmaan waaqayyoo naa godhe waa hedduu naa godhe, waa hedduu naa hojjete, lafa hedduu naa dhaabbate. Lafa dubbachuu barbaachisutti illee waaqayyoo naa dubbate dhugaa. Nama nan beekne keessaan waaqayyoo naa dubbate. Lafa falmachuu barbaachisutti ani falmachuu hin danda'u. Waaqayyo akkamiin godha gaatii naaf falmi gaafin jedhu waaqayyo naaf falmeera. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Du'a hedduu narra dabarseera Yesuus gooftaadha. Ani baay'ee haleluuyaa. Olmaan waaqayyo keessa garaa koo natti dhagaam na boora gaafis hin jedhu akka tokko na godha. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Gaafa asirraa dhugaa ba'amu olii gadee amantiidhaan waan lallamaamiina. Waan lallammii gaafa ta'ani waaqayyo lafa sana dhufu. Maaliif waaqayyo isa murteeffate barbaada. Yesuus gooftaadha. Dhugaa ba'uunis immoo anaaf akkas godhe gaafa jedhan anaafis naa ta'a. Akka namni jedhee amanee fudhatuu fi dhugaa baatiin koo isa kana qofas immoo miti itti fufaa waa hedduu waaqayyo sanaa godhe kana keessa galateeffadheera. Maqaan waaqayyo eebbifamu gooftaanaa galateeffadhaa. Waaqayyo saba kanas bakka aarsaa kanas namasaas waaqayyo gooftaan macha sana eebbisu amma bara baraatti jabeessee sana dhaabu namni dhaabbatee nafu dhaaltuu mootummaa isaa isaanaa godha. Gooftaanis wajjin haa ta'u eebbifamaa. Eebbisaa boleetti keessa. Waaqayyo si haa eebbisu. Galanni keessaa. Akkam jirtu saba waaqayyo. Torbee lamaan irraa asii warri isin dhukkubuu kaa dhaabaddaadhe. Achumarraan ka'ee dhaabachuun dadhabee kophaa kootii goddanyaa illee hundun jiru dhaabachuu dadhabee barrii duratti gadi ba'ee ta'an lafa dha'ee yaa waaqayyo qe'ee keetti ba'ee ta'an godatti kubaa yaafaa nan baddala kaa'ee ta'an guyyaan natti dukkanaa'ee bakka lamatti kubee ta'an yaa waaqayyo nan tawaarradin ulfina keetti jedhitoo manaan nagaa yadaraa abbaa koo saba kee fuuldura jilbifadhee dhugaa sii ba'an jedheeni. Nagalateeffadhaa gisee baanee fayyadamaa wassee. Gisee ogguu fayyaa qabnu waan dhibamnu fakkaannu. Ogguu dhibamne waan fayyinu fakkaannu. Duuni dhiyoo jirti yoo bakka lamatti lafa dha'ee ta'an guyyaan halkan natti ta'e. Natti dukkana ogguun ol baruun adaraa yaa waaqayyo nan tawaarradii manaan nagaan jedhe kophaa koo manaa ba'e ganama mana yaalaa si geessinanaan. Dura waldaan naqa malee nan geessina boruun naqan jedheni naa galateeffadhaa olmaa waaqayyoo baay'eedha. Isinitti dhedheeressu naa galateeffadha. Eebbisaa boleetti keessa. Waaqayyo si haa eebbisu. Galanni keessaa. Yeroo baatee barree irratti kuftu garuu ol deebitee kadhachiifachuun sirra ture. Fudhattee galuun sirra hin turre. Ishii? Kan dhugaa bahu kan nama nagaa jirtu. As dhufnee kanaan dura goddanyaa koo abbaan manaa ishee abbaan manaa obbolaa paasterii kadhachiifatte isheen ortodoksiidha. Garuu namanti baay'ee waan itti dubbatamu waldaatii namanti. Innaan asitti araba dhaquufitte yeroo baay'ee daldalaa birrii kaffaltee turte si'a 3 ishee kaadde. Kana booda in kadhachiifattee salanaan milkooftan ariifatiinedha. Isheen gara ariifattee naan kasasattee naataa ammoo yaada garuu isaan jedhan naataa garuu isaan kasaseefaa birrii godeeffadhu dhaadhee fayyaada. Kana booda isa kasastee siin taane ergessi ofuma ishee waamte si'a baay'ee nama baay'ee atte turte dallaan suni in deemte naa ta'eera iddoo gaarii siin jira dhaqi dhugaa naa baheette waaqayyoon naa galateeffadha. Eebbisaa boleetti keenya. Waaqayyo si haa eebbisu. Galanni keessaa. Isa kana immoo ergatteetti. Gooftaa haa ta'u, nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u. Dhuga baatiin koo fayyina foonis qaba, fayyina lubbuus qaba. Lamaan isaa iyyuu fayyisaan gooftaadha. Kan isaa ulfaatu dhuga baatiin kun kan kootis kan koos miti. Kan kooti garuu maaliif akkas jedhee salphaamatti yoo ilaale kan koo miti danda'a garuu fayyina obboleettii koo fayyina obboleessa koo kan kooti. Sababni isaa
nuti ijoollee mootummaa waaqayyoof kaadhimamnee jirru galanni waaqayyoof haa ta'u. Waanan kana jedhee kan qabaa akka seensaatti inni guddaan gooftaan barbaadu fayyina lubbuuti. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Baduu namaatti waaqayyo hin gammadu jedha wangeelli dhuguma hin gammadu. Oduu baduu namaatti gooftaan hin gammada deemnu nuti as hin jiraannu. Nama dhukkubeef immoo maaltu barbaachisaa qoricha mitiire? Galanni waaqayyoof haa ta'u. Akkuma jalqaba lallabamaa ture ilaalchi waaqayyoo nurraa adda. Waaqayyo lafa barbaachisutti hojii hojjeta. Lafa nama dhukkubeef qoricha kenna jechuudha. Galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf yeroo baay'ee akkuma dubbatame sanaadha. Gooftaan isa akkas jedhe ani warra dhukkubanii kan dhufe warra cubbamootaa kan dhufe malee fayyaan abbaa qorichaan barbaadu jedha. Jechi kun jecha fayyina keenya murteessaa ta'edha. Galanni isaaf haa ta'u. Maaltu ture hospitaala keessan hojjedha. Bakka nu hojjedhu sun immoo bakka ICU intensive care unit jedhama yookiin tsinuu himumaan yookiin immoo namoota baay'ee dhukkubitti cimee bakka ciisanidha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Achi keessatti mana jedhu yeroon ogummaadhaan namoota kana gargaarullee utuu anatu isaa ta'e yookiin ishee ta'e namni dhukkubee ciisu kun utuu ana ta'e yookiin utuu ishee ta'e kan jedhu natti dhaga'ama. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Akkuma kanaani utuun deddeebi'u sababa koo fi waaqayyo waan tokko isaan kadhadhaan ture harmee tokkotu ture. Harmeen kuni ogummaa qonnisumaan gargaaru. Yeroo ilaalu xiinsammuudhaan egaa namni dhukkubee maal akka irra ga'u beekna. Qaamaan dhukkubaadha, xiinsammuu saayikolojiin dhukkubaadha, hawaasummaan dhukkubaadha, fiiziyooloojiidha yookiin nyaata nyaatu waan hundumaa beekna wayii dhukkubaa baay'ee sittin immoo haalli isheen keessa jirtu baay'ee sammuu koo na jeeqee garaa koo na mooqesse. Itti siqeen qoradhee dhuunfaa itti siqeen qoradhee egaa yeroo baay'ee galgalas hin hojjennaa baay'inaan halkanis guyyaas hin hojjennaa halkan yeroon isaa maal nan gaafadha maal taatanii akkamitti akkas taatanii jedhee dhaagumeema yookiin qaammee darbe keessan dhukkubee naan jedhan akkaminnaan nama waggaa naannoo 50 ta'anidha. Akkuma tasaan kufee jedhanii isa booddee namni isaanii hundumtuu miilli harki hundumtuu hin du'e. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Gooftaan jiraataa. Hin hojjetu jechuudha. Kuniin socho'u. Isa booddee taa'aa alaa ganama kana maal akka irra ga'u isa booddee nan gaafadhee jalqabaa fayyuun barbaaddu akka isheen fayyuu barbaaddu badhee haasofsiisee mee gooftaa isiniin kadhadhaa. Gooftaani ani karaadhaani dhugaadhaani jireenya jedhee Yesuusii amantii biraadha immoodha. Jedheen wayii gooftaa dhugaatti ba'ee amanii amantu isiniin kadhadha gooftaan isin fayyisaa jedhe. Yeetti ciiftee jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Isa booddee wayii dhukkubaan kadhannee fi wayii lubbuu kan kadhadhe wayii fayyina hafuuraa jechuudha. Akkuma waldaati dhugaa baasan biyya lafaa ganee seexanaa ganeera kan jedhu akkuma kanan jechisiise galanni waaqayyoof haa ta'u. Dhuguma baay'een gammadi. Dhugaa isinitti hima baay'een gammadi. Maaliif yeroo namni tokko gara waaqayyootti deebi'u ergamoonni waaqarraa hin gammadu. Wanti waaqayyo ajandaan dhimmi waaqayyo addunyaa irraa qabu wayii lubbuuti. Dhuguma isinitti hima. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Fayyuu keenya waaqayyo iddoo guddaa kenna fayyuu namaatti. Ifama isa booddee galmee koo galmee jallootaa irraa maqaa kootii galmee jireenyaatti hunduma isaan jechiise kan isin jedhu araara naa godhi hunduma isaa dhuma koollee naa bareechi jedhaan jedhee jettee afaan lamaan dandeessi galanni waaqayyoof haa ta'u. Isa booddee kan hundumaa adda jettee garaa kootu na boqote ammatuma amma baarattee iyyuu hin fayyiti kaa jedhee namani dhuguma namni erga gooftaa yookiin fayyisaa lubbuusaa godhee fudhate yoo amma dhukkuba kanaan deemte iyyuu hin fayyiti durima mootummaa waaqayyoo keessatti qooda qabaa waan ta'eef jedhee amumatu waatu natti dhaga'an galanni waaqayyoof haa ta'u. Namni ilaalama saba waaqayyoo namni tokko amma jireenya amma jiraatan kana keessatti sababa keessanii namni tokko mana gara waaqayyootti deemee taanaan baay'ee gammadaas dhuguma isinitti hima salphaa miti. Isa booddee nan gammadee isa booddee kadhachuutti hin ka'e. Dhukkuma sanaaf hin kadhachuutti ka'e waaqayyo na duukaas hin jetti nan kadhadhaa fi fayyisi na deebisi anis dhugaan baatu ennaan dhugaanan ba'aa yoon fayyee gooftaa kana amma amantanii fudhattaniitti nan fudheeratti isa malee fayyisaan jiru fudheera Yesuusinetti. Amantii isheen natti himte amantii beekamaa beektaniidha galanni waaqayyoof haa ta'u. Isa booddee erga isheen gooftaa amantee gara dhukkuba kanaatti hin darbee gooftaan isin fayyisaa siniin kadhadhadhee akka isheen fayyitee gara mana isheetti nagaan gammachuudhaan galtu
Isa booddee dhattee qulqullootatti akka dabalamtu. Isa booddee dhugaa akka baatu. Waaqayyo bakka waan gaggaaratti hojjettu mana saayinsii godhata. Hin fayyitu hin jedhee kanuma abdii kanatti dubbadhee naqee zayita baastanii irratti kadhatan immoo qabaa dhaqeen fuudhetti diddigee intini itti facaasee sammuu isaanitti. Isa booddee kan isin ajaa'ibu kun ta'ee daqiiqaa shan hin ta'in maal jetti ani akkasin dhaabaddaa መጣ አለች። ማንም አዎ ሰብስቦ ሄደ እየሰበሰበ ነው እኩማ ሰናን ሰሙሽ ሚidhamee waan biraa akka qiyyit jedhan tokko jedhameti waan akkasitti fakkaata sabsiboo ሄደ እንዴ ማንም jedhennaa bakka isa booddee ማንም jedhe dhufee waan irraa fuudhee maal fakkaata nama maal argitennaan nama ta'e tokko du'etti ciisaa irratti bidilinsi uffatti akkasitti dhufee bidilinsi qabee teette akkuma bidilinsi baarzaafii akka baarzaafii jigee solloqqee irraa baasan yeroo mukarraa solloqqee quncisan beektu mitiire akka kanarraa quncisanidha waan sakka itti dhufeette mee bidilinsi kana qabee lakkatti qabaatti hin sassaabaatti asii kaaseetti dhuguma isinitti asii anama mul'ata kana nagarree galanni waaqayyoo ani mul'ata kana nagarree ilma waaqayyoo galanna ta'u akkamatti nama malee akkasiin beeku. Gaafi abjuudha laafaan argaa abjuu sanaan lola isheenuu nan kadhadha. Sakaan immoo amaatti nan kennee namni kada mul'atan eegu amaa ooluudhaaf galanni waaqayyoo yookiin raajiin eegu yoo natti dubbatamees immoo na wajjin jedha galanni waaqayyoo haa ta'u. Kanaachi wangeeluma sallamutti namana raajis namana galanni waaqayyoo haa ta'u. Isa booddee in argite isheen amma reefu amante adi agarree waan tokkonaa isheen. Amma wanti baay'ee na gammachiise fayyina lubbuu isheetti waan ta'eef baay'ee gammadeeranis maaltu ta'ennaan hin dhufeetu nama kana fuula isaan arguutti akka waan televezyiinii kaawwaa nama arganiitti fuula isaa immoo argatama yeroo tokko namoota tokko waan amma namni tokko yeroo waan namatti hin tolle wayii isaa dubbatanii fuula isaan dhufsu miti akka kanatti natti miti fuula isaan argu harkisaa guddaadha amma dhugumaan na dhugaadha lakki waan biraa na dhugaadha nama ittiin dhufeetti ka godhee narraa quncisee fuudhee dhatte hanga miila kootti asii kaasee sassaabee quncisee fudhatee deemee akkam godhinaan akkamatti akkuma wayyaa aqliloo izoo fedhe na maaliga amma maal kun gooftaa akkasitti hojjettaate hin jedhe nan dinqisiifadhe dhuguma amma waaqayyo akkuma godhee hojiin amma nuti dhugaatti bahee nuti dhugaa baana kan fayyisu gooftaadha hafuura qulqulluudha kan nama fayyisu gooftaatti dhugaa baana hojii kan hojjetu garuu waaqayyoodha namaan darbee hojjeta waaqayyo amma kana gidduutti waaqayyo lubbuudhaaf akka kana hojjechuu isaan baay'ee dinqisiifadhee hin deeme naan jette akka guddaadha moodha naan jette harkicha irra guddaadha isa booddee waan hin dubbadhu hin adeemis gammachuun koo baay'ee irra darbee isa booddee bakka hin gammaddee maaltu sitti dhagaminaan nagaa ከዚህ እስከታች ሰላም ነው እናንተ ገለኔ ዋቀዮ ተተፋ ነጋ ወይ tokko attuma naga sasaawu keessa kootti dhangala'ee naan jette erganii deeme jechuudha isa booddee dhangalateeffadhee gorsuuttan ka'ee isa booddee jijjiirama tokko na hordofuun jalqabe takka isa booddee egaa wanti nama dhibe duraanii nyaata fedhii nyaataan qaba bitaatiin qabu callumalee kumaa nyaadha maleette isa booddeetti nyaata foon kana fa'aa maraqii faana turgaa'utti ka'e yeroo suma ture isa booddee gooftaa yesus maal yeroo baay'ee immoo beela'uun mallattoo fayyinaati mitiire yoo namni tokko sukkaara hin qabu faa taanaan beela hin beelaftu taanaan mallattoo fayyinaati sukkaara hin ta'in sukkaari garuu tokko nama balleessuu danda'a isaa hibatu waaqayyo dhibeen sukkaara jechuudha. Kanaa achi namni beelofnaan baay'een isaa mallattoo fayyinaati. Isa kana gooftaan yesus maal jedhe xabii xaaqum jedhee intala sanaan waan nyaattu kennaafi jedhe. Mirkaneessuudha jechuudha fayyina ishee mirkaneessuudha isaatti nagaa isin koo yookiin lukkisaan itti dubbate immoo wayii dubartii waggaa 12 kaasee ishee dhangala'aa ture isaaniin itti dhaqe jalqaba galanni waaqayyoof haa ta'u. Isa booddee fedhii nyaatuma tunatti urgaa'utti ka'e foon kana itti
Asii ka'ee hanga asiitti kan inni dhukkubu. Asii ka'ee waraanaa dhimmichi dhimma neerbiin ol qabataa amma miillaatti akka kana walitti qaba. Inni dhiiraa of wallaalchisaa. Isa akkam ammoo jedhee kaleessa deemgarra kennaan inni kun immoo badee irratti. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Innaa badii amma wanta inni galanni Waaqayyoo haa ta'u. Waan hundumaa caalaa namni yoo amma fayyayyuu yoo deebi'uu baafachuu danda'a. Kanayyuu waan baay'ee gammadee jechuudha fayyuudha. Gooftaan kun immoo bifa kanaan erga qabee gadhiisa eenyumaan galanni Waaqayyoo haa ta'u. Dhumatti abaree jedhee kana suuraatii meeshaanii anumaan jedhaatii akka keessan ol kaasaa nama kana Waaqayyootti ilaallaa. Tokkoffaa dhukkuba amma neerbiin du'ee jiru kun akka fayyee gara manaa isheetti galtu kaatee akka gara manaatti galtu lammaffaa Waaqayyo hanga dhumaatti dhuma ishee dhuma ulfina akka godhu maqaa ishee isinitti himaa. Meeyyaa Waaqayyo jedhaanii akka keessa ol kaasaati. Obboleettii keenya Abbabeech Geetaachoo sitti ilaanna. Ati Waaqayyo fayyisi. Hospitaala sana keessaa nagaaf gammachuun gara mana isheetti galchi. Bara ishee ati dhuunfadhu. Hojjettuu mana kee godhadhu. Galgalli ishee galgala ulfinaa haa ta'u. Kanan dhugaa barbaade ulfina isaa immoo gooftaan maccaa fudhatu. Maqaan isaa eebbifamu. Isa dura garuu waan tokko jechuun barbaada. Iddoo kanatti Waaqayyo inni paasterii nuu kaasee lafa kanatti hojii dinqisiisaa hojjetu Waaqayyoon galateeffadha. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Maaliif qoosaan itti fakkaachuu danda'a. Qorichi baay'ee akka salphaatti hin argamu. Waa'ee qorichaa Dooktarii Baabbeegaa. Dhukkubsataan tokko amma naqee qoricha barbaadee argatutti akka takka qorichi tokko biyya keessaa dhabamee biyya alaatti turtiidhaaf dhiiga kenna yeroo jedhan jira dooktaroonni. Waaqayyo inni karaa hundumaan immoo qoricha nuu ta'e. Inni karaa nama isaa karaa hundumaan qoricha nuu ta'e maqaan isaa eebbifamu. Mee kanaaf irra deebi'aa galateeffadhaa waa'ee kana. Waaqayyo guddaadha. Iddoon kun chaanaalitti mul'anne malee hojii dinqisiifatamaa hojii gurguddaatu iddoo kanatti hojjetamaa jira. Kanaaf Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Ani kanan dhugaa ba'uu barbaade waan lamadha. Innis achi keessaa tokko waa'ee koo lammaffaa waa'ee Biraazilii kooti. Inni tokkoffaayyuu galgala tokko walii isa dura guyyoota sadan tokko guyyoota lama waan akkasii mishigii kadhanna turre. Ijoollota tokko addunyaa tokko wajjin akkasuma taane mishigii iddoo ta'etti kadhanna turre. Mishigii sana keessatti baay'ee utuu na dhukkubu Waaqayyoon kadhachaan ture. Tu baay'ee na dhukkubu isaa booddee galgala isaa qidaamee isaa galgala isaa yookaan sabbaduraa isaa galee barumsicha achi jira achi baradhee booddee galgala galee raatiin ituma na dhukkubu nyaadhee rafee isaa booddee galgala halkan sa'aatii sagalitti ani ka'ee fincaa'aa qabeenyaa fincaa'uudhaaf na baladhee na dibee erga fincaa'ee booddee mana sana cufee booddee maal akka ta'e wallaalee nan kufee erga kufee booddee ofuu wallaalee bakka hin jiru of wallaaleera. Saabooddee gaafanii daqiiqaa 5 booddee gaafanii akkas of ilaalu Biraaziliin tokko akka koo qabee jira ani tokko mataa kootti bishaan naqaa'e. Innaa seexanni ijaa na ba'uu barbaadee ture. Waaqayyo immoo garuu irratti ijaa na ba'eera maqaan isaa eebbifamu. Ameen. Haleluuyaa. Waaqayyo guddaadha. Baay'ee Waaqayyo na amanaanii yaadi diinaa yeroo baay'ee narratti yaalii ta'a. Kun immoo sababii Waaqayyo yaada narraa qabuuf malee waa biraan miti. Ani immoo Waaqayyoon baay'ee nama nadda. Kanaaf Waaqayyo irratti ijaa naa ba'e maqaan isaa eebbifamu. Kanaaf Waaqayyo waan guddaa naaf godheera.
achi keessatti akkasiin godhi yeroo sana erga of baree booddee qabanii siree irra ciibsanii isaa booddee baay'een of wallaalee mataa koon beeku baay'ee jechuun innaan bakka already du'eera san Biraaziliin baay'een du'eera sanii akkasitti yaada innaan bakka gaafa wantina jedhanii zayitiin iddoo kanarraa asii bitanne immoo jira isaa booddee shaanxaa koo keessaa baasiitii zayitii sanaa harka keetti godhii mataa kootti naa dibii jedheen isaa booddee yeroo sana Biraaziliin zayitii sana fuudhee harka isaatti dibee mataa kootti naa dibee fuula kootti naa dibee isaa booddee bakka nan fayyee galgala sanee fayyeen bulee akeekni diina narratti yaade karaatti hafeera. Kanaaf Waaqayyo iddoo kanatti hojii guddaa hojjeta. Karaa zayitii isin hojjeta karaa kamiyyuu Waaqayyo karaa kamiyyuu hojii isaa hojjechuu danda'a. Kanaaf Waaqayyoon isa kana naa galateeffadha jechuun barbaada. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Inni kan biraan iddoo kanatti gaafa waggaa ayyaaneffanne sana akka carraa ta'e inni koree ta'ee iddoo kanatti hojjedheera. Iddoo sanatti ennaanii Biraazilii koo hangafa kootu jira. Inni immoo yeroo baay'ee carraa biyya alaa baay'ee yaalaa ture yaala jalaa feelta iyyaala jalaa feelta iyyaala baay'ee jalaa feelta baay'ee jechuun hawwiin saal kanis guyyaa soo nyaate soo qe'ee soo rafes yeroo hundumaa biyya alaa deemuudhaan baay'ee waaqayyummotti dubbata akka inni deemuudhaafi ennaaniin paastariin faadhuma irratti daabboo irratti kadhatanii namoota hundumaaf sheerii godhan. Isaa booddee amantiidhaan erga hojii xumurree booddee erga galateeffannee booddee daabboo iddoo kanarraa fuudheen kiisii koo keessa kaa'adheen gale. Innaan dhaqeen Biraazilii godhaan hodhuu daabboon kuni dhimma keessii xumuraa kana booddee sii xumuraa jedheen itti kenna. Maqaa Yesuusiin naa xumurame jedhee fuudhee nyaate. Isaa booddee nan amanee Waaqayyo akka xumure nan amane. Ammas marsaa lammaffaa asirratti akkas iddoo kana dhufee paastarii faatiin paastar nuyi amma humna keenya waan goonu gooneerraa baajatiin ittiin deemamu baay'ee ulfaateera. Kanaafi Waaqayyo waan haaraa akka inni godhu nan amana naa kadhadhaa Waaqayyoon hin jedhan. Waaqayyo dhimma isaa xumureera naan jedhan. Amma kunoo dhimmi isaa xumurame erga biyya alaa deemee kun hojii tokko ol fixeera Waaqayyo naa galateeffata. Waaqayyo iddoo kanatti hojii isaa hojjetu maqaan isaa eebbifamu jabaadhaa iddoo kanatti waa Waaqayyo dubbatu duuka bu'aa Waaqayyo hojii isaa irra jira Waaqayyo isin eebbifama. Obboleessa keenya eebbisaa. Waaqayyo si haa eebbisu. Galanni keenya taafu. Daabboon keenya Ameerikaa dhaqe. Galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Waaqa isa waan hundumaa waan mul'atu waan hin mul'anne irra nu dabarsee nu gargaaree nama galataa nu godhee nama guyyaa kanaa nu godhe Waaqayyoon ilil jedhaa nu galateeffadhaa. Kadhannaa barbaadaa garuu gaafan dhufe sana xinnoo na dhukkuba halkan hin rafu gaafa na dhukkuba immoo guyyaa ganama gaafa lafti bari'u tasan argu dhukkuba ofirratti biyya yeroo hin jirus immoo gujjee ji'a beekaa yoo ture ji'a gaa toonsilii fakkaatas keessatti na dhukkuba waan tokko liqimsuu hin danda'u marfee yoon fudhadhee qoricha liqimsaa yoon fudhadhe malee nan dhiisu. Kana booddee gaafa marfee dhaqu na dhiisaa yeroo booddee immoo natti deebi'a. Biyya kana dhufee achi sanan taa'ee paastariin faa kottu meetidhanii na waamanii askee kana keessa si dhukkubaa taa'ee sitti deddeebaa darbannaa diinaati garuu waan baay'ee Waaqayyo si hoshee namarraa si godhee biyya kana dhufuun kee karoora Waaqayyootiinidha. Garuu biyyaas kan sitti darbatamu asumaallee kan sitti darbatamu jira argumatti dhuftee naan jedhanii naa kadhatanii erga guyyaa sanaadhaaf irratti si nagarree nagaa koodha Waaqayyoon baay'ee kan hin galateeffadhu isaanillee biyyaati namni fira miti ormiyyuu akkam taate sooreen achiiti akkamii qoonqoon ishee dhiiseera bakka waan amalaa na godhe namni ani garuu waan itti rakkadhu anatu beeka waan mi'aa nyaachuu hin danda'u shunkuraa afaan nyaatiini dhadhaa afaan dibatiini biifaa kanatti waan tokko nyaatiin naan jedhanii waan akkasii kanaan dhiisa garuu sanaanuu nan dhiisu. Garuu nichi haalli hin daangessine inni yeroon hin daangessine Waaqayyo guyyaa isaa eegee Waaqayyo qaxinarraa kute Waaqayyoon naa galateeffadha. Kan biraa addasii kan naaf ta'e biyyaa maatii keessaati.
Toskanii maatiidha haadha manaa fi abbaa manaadha wal lolu. Sicha kana yeroo isaan na gaafatanii maqaa toonsilii natti hin dhayinaan fayyeera. Kanaa achi akkam taate yoo sagaleen kee furde utaalloon na qabe toonsilii kenna qabeedhu yeroo naa daawwalanii ijoollee waldaa keessaallee yeroo naa daawwalanii waan rakkataa ture sana waan beekaniif isaan dhugaama dhukkubsatte maatii yeroo yerootti guyyaatti halkan ganama naa daawwaluun cinqamu baay'ee. Nan gaafatiin anatti hin kaachisiina. Ani nan dhukkubsadhu yaadataan jiru akkan dhukkubsataa tureen jira. Gaafa sana ayyaana waggaadhaa naa daawwalanii ergaatu dubbatamee mana sanatti qaba waaqayyoon kadhadhaa wal diiguufidha jedhee bakka biraatti ollaadhaa dubbatamee ati immoo dhaqiitii paastarii sicha kanaan dura sii kadhatee naani fayyite sanaanii itti miimanuu kadhachiiseedhanii naani nana haalee ayyaana waggaadhaa mana jira gaafa sana akka carraa faazigaadhaa waldaan dhanne mana jira silkii sumanii asii achi darbadhu intina irratti daccabe silkiin kwaareen darbadhe yeroo sana akkamitti wal loluu maalitti immoo diigumsarra maalti geessise kan jedhu utumaan baay'ee isaa keessa dubbii sanan bariin silkii darbadhaare achumaan silkii koo cufeen waaqayyoon boo'een kadhadhe fi kosi as dhufeen qormaatarradhaa facaasaa isaatii sagantaan asii jiru qormaatarra jira siin baradhaa asii isaatii torbatti mana barumsaarraa kan ba'een dhufee Saati kadhannaa qaqqabadheen bakkeen ture achi yeroo asii paastariin fa'aa kadhataa oolanii ba'anii eeggadheen achi namni baay'ee wajjin fiigaa anis wajjumaan fiigee dhaqeen dhimma siin biraa qabaa nama akkasii tonedhee waa muraasa itti himiini dhaqiitii achi bishaan fidadhu naan jedhan bitadhu lammiti fidadhu irrattan sii kadhadhaadhanii ati bishaan kana dhaqii dhugii siifillee waan sii ta'u jira maatii isaaniifis immoo nagaa taanaan jedhanii bishaan sana akkan fudhadhee galeennan dhugee irraa dhugee hambiseeyyuu nama biraadhaan waan namni irratti kadhatu irratti yeroo baay'ee yaadda'uu fi laadhee fi amantiidhaan dhugee namni sanaafis waan sun ta'eera bishaan sanaanii anati kan dhugeenadha sicha haalli hin daangessine yeroon hin daangessine waaqayyo asii ba'ee fagoodha baay'ee biyyi keenya nagaa buusee waaqayyo amma yoonaatti waa'ee dubbii walloluu maal miti nagaa buusanii maatii isaanii wajjin nagaa isaanii jiraataa jiru. Kanaafillee waaqayyo na galateeffadha. Kan biraa guyyaa tokko na dhukkubee asii mana barumsaa sa'aatii torbatti qormaatan qaba. Ganama marfee si dhaqadhaa naan jennaan didee nafe. Maaliif halkan na dhukkubaa akkuma kanaan dura toonsilii utuu hin taane mataa makoo na dhukkubaa ciisuu hin danda'u halkan. Kana booddee gaafa mana barumsaa dhaquuf bahee mana qabbana lafti xilaa qabadhee na deema. Amma lafaan namarraa ixira namaa jala taaskiin hin jiru taaskii eeggadhee darbeen koobilii dakaa darbee ixira namaa jala dhagaarra xilaa qabadheen jira gaaddidduun mukaas immoo narra jira. Innaa abbaan gibbii gadi bahee maal maqaa na gootuu anoo gibbii namni itti boqotodheen akkas godhee sana jalatti immoo xilaa qabattaa dubbachuu hin danda'u naanna dhukkubaa. Iddoo sadii taa'een mana barumsaa ga'een achi qormaata qoramee sa'aatii ijoolleen qormaata irra teessanii qoramee fixeen nan ba'e. Waan hojjedhe sanatti yaadeetu hin taane bakka yooni gaafa sanan qoranii nafee deebee waan barsiisaan na rakkisuu danda'a kan hin jedhuufanii tuna dhukkubuun dhaqee qoramee mana ga'een adaadaa koof daawwaleen nagaadha mitiin jedha nadha kan dhukkubsatu nagaama si gaafachuu kan si daawwaledhee narratti cufe. Nadhos kitamiti si dhukkubeenaan mana geeraa nan dhukkubu nagaa koodhaan jedha. Amma kana yookiin hojii dhiiseen dhufaa yookiin immoo taasii qabadhu bayi kottonnaan massagaachaa asii taasii qabadheen deeme gaafa mana yaalaa deemu congaarraadhaa deebees taa'effessii qabdeedhaniiti qorichaa fi marfee naa laatanii sanaanis kan caalu bakka sa'aatii tuqursiin nyaatiin walakkaa sa'aatii dura liqimsinaan jedhanii qorichicha liqimsee waan nyaata nyaannee rafee bariidha fayyuma na deebisa. Baay'een cinqamee baay'een rakkadhee qorichi sunis qoricha naan taane achumaan guyyaa tokko ganama lafaa dhufee as kadhannaatu sagantaan hin jalqabeen paastarii fa'aa biraan deemaleen dhufee dura immoo torbee lamaan kana kottonnaan kadhannaa ganama kottuu naan jedhanii naan qormaata qabna sa'aatii sana nan hafe sa'aatii isaatti na waaman sanaan. Maaliif badde juun ta'an si barbaadaan ture si dhukkubaa ture miti naan jedhan gaafa na arganii
Ani dhukkuba gosanatti ni mannee dhukkuba san dhukkubsataa ture. Mana yaalaan deemee mana yaalaattis furmaata hin arganne. Qoricha naa laatan malee qorichi suni furmaata naa hin laanne. Innaa gidduumatti gaafa naa kadhatanii guyyaa sanaa kaachisee dhibee sana ofirratti nagarree qorichicha nan gatee baay'ee iddoo kanatti kana malees asumatti waaqayyo gaafa ati akkasii kana ta'uu kanatu si barbaachisaa caala sagalee waaqayyo gaafa asitti lallabamu iddoo dhibee namaa ba'aa namaa gaaffii namaa gaafa tuqiu innumtu galata guyyaa guyyaatti kan galateeffannee nurraan baane baay'ee qabna. Garuu yeroof jecha waaqayyoon ililil jedha waaqayyoon naa galateeffadha. Sinirraan dheeressee asitti guyyaa tokkochis na waamanii waaqayyoo akka ati haala kee ilaaltee murteessitu miti. Bakka maatiin kee ilaalcha isaan siif qaban utuu hin taane ilaalchi waaqayyoo guddaadha. Achitti illee yeroo baay'ee deddeebi'ee biirootti naa kadhataa turan dhufeen kadhachiifataa ture. Waaqayyo siinii rakkatoota baay'ee gargaaraa mana ijaarrattaa makiinaallee bitattaadhanii yeroo sana natti dubbatanii dhugaa dubbachuufanii baay'ee jechuun keessa kootti waan baay'ee nan yaadaa garuu haala koo gaafa ilaalumu namni haala namaa ilaalee haala murteessee jechuun abdii kutachuu danda'a miti. Ani barattuudha utuun barataa jiru waaqayyo jechuun waama xinnoo tokko yaadee amma makiinaa nan bitadhadhe barumsarra hin jira xumuree hin jira qormaata booriin qabaa. Waaqayyo jechuun gaafa waaqayyo kakuu gaafa waadaa namaa galuu karaa kakuu sanarra gaafa deemanii dirqama karaa cirumaafi qabna karaa baasuufi qabna kakuufi. Kanaafiyyuu haala keessan ilaaltanii qabeenya keessan ilaaltanii fira keessan ilaaltanii abdiin kutatiin kan hin jedhu kan sinii kaachise malee barumsi waan guddaadha miti garuu anaaf waan guddaadha. Kanaafii isinillee haala keessan ilaaltanii yeroo keessan ilaaltanii fira keessan qabeenya keessan har'a keessan ilaaltanii waan hundumaa murteessina achi fageessaatiin waan hin jirre akka jiruutti ilaalaati jiraadha. Waaqayyos immoo waan hin jirre jiraachise sin jiraachisan jedha. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan hunduma keessan haa eebbisu. Paasterii faallee maatii isaanii hundumaa waaqayyo amma dhuma baraatti jabeessee dubbii isaa keessatti cimsee isaan haa dhaabuun jedha. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu eebbifama. Harka keessa walitti buusaa galateeffadha. Eebbisa ammoo waaqayyo si haa eebbisu galanni keettaafu. Isa kana godhe waaqayyoon harka keenya walitti buusne waaqayyoon galanni waaqayyoof haa ta'u amma immoo qabeenya keenyaan waaqayyoo waaqeffachaa